يا أفان أرمو ونن سدام مدو يونن دؤي دبريتك كنا ياددو رشاد عبد الله تقع دعوتو تكينيا يادا ميسينا سامي وانقبت تجرتنا تفكاتا واي mal'inni qophii keessa jira garuu waan tokko tokko jechuudha fi waa'ee Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee kana ummanni Oromoo hedduminaan waan beekan natti fakkaata. Egaa isaanis seenaa afaan Oromoo guddisuu keessatti qooda guddaa kan qabanidha. Seera dubbisa afaan Oromoo fi qubee afaan Oromoo nama tolchanidha. hayyuu qubee afaan Oromoo qubeeti jechuudha. Hayyuu qubee afaan Oromoo Sheikh Bakr Saaphaloo waliin ta'uun jechuudha. Qubeen afaan Laatiiniin yeroo amma ittiin hojjetamaa jiru kun waggaa 37 dura kitaaba afaan Oromootiin maxxansiisanii turan isaan. Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee jechuudha. Sababa isaanii afaan kan immoo afaan barreeffamaa taasisaniif gidiraan hedduu irra qaqqabaa kan turedha jechuudha. Egaa bu'aa qabsoo isaanii har'a ta'anii yeroo dubbatamu isaaniifis ta'ee hawaasa bal'aa uummata Oromoo biratti iddoo guddaa kan qabudha jechuudha. Egaa mee daawwattoota keenya galma qophichaatti yoo dabarsinee bal'ina seenaa isaanii fi sadarkaa amma irra jiran immoo Tasfaayeen Addamaa qophii kana akka itti qindeessatee jira. Qophichi akka itti isiniif dhiyaata daawwadha. ganaa waasin gannu durullee wallaallu waan ati jaalattu waasii godhuun oollu meekkamiin si gannaa nuti siin mul'annaa odoo ati baddee matumaan dhabannaa ati yoo si dhabne matumaan dhabannaa karaa kee kanaan harka tokko taana sumaan gurgurannee walirraa bitannaa yoonif kharaabannee siin karaddeebinaa yoonif dhukkubsannee sumaan wal gaafannaa yaa afaan Oromoo meekkamiin si gannaa salaamtaa jaalalaa siin walii erginaa yaa afaan Oromoo meekkamiin si gannaa si gannu meekkamiin ilmaan kee je'amnaa ati nuti yoo si dhabne matumaan dhabamnaa meemii dhumateenyaa akkamiin himannaa turjumaanan kaatee yoonif waa himatte rakkoo addunyaadhaa mataan keessa buute takkaa si balleessaa takkaa turjumaana yoom jiruu duniyaadhaa akkanaan hubannaa yaa afaan Oromoo yaa haadha guddinaa ar'aa fi borullee nuti siin mul'annaa. Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee yeroo ammaa maanguddoo umurii waggaa 74ti. Godina Harargee Lixaa aanaa Carcar bakka Laga Arbaa jedhamtutti dhalatan. Barumsaaf Harargee Ba'aa, Jibuutii, Yemen, Makkaa, Madiinaa fi Sooriyaatti barataniiru. Darbanis biyya Misraa Yuunivarsiitii Jaam Abdul Azharitti baratanii bara 1962 akka lakkoofsa Awurooppaa achi ba'an. Yeroo turtii barnoota isaanii keessatti falaasama yookaan filosoofii, bulchiinsa, seenaa durii fi ammaa akkasumas wantoota quraanaa fi hadiisa irratti rarra'an hunda erga baratanii booda gara biyya Somaaliyaatti as deebi'an. Hottu yaa biiftuutiyyaa ifduran sii qabaa daawwitiitiyyaa suuma daawwi qabaa bariituu ganaamu waarituu galgaalu naduraa mul'attaa yaadaa ooleen buulu hoggan akkasitti waan akkana kana jedhanii gammadan laa gaafuma amma qur'aana sajjalu qur'aana sajjallaa nam warra hedduugaa warra biyya adda addaa hedduu jira mee afaan keessan hogganan qara'u ni jaalatan egaa gurraatu dhagayuu jaalataa mee waan birallee nu dhageessi ani nan dhageessa egaa waan akka wal'aa. Dr. Sheikh Muhammad Rashad maaliif biyya ba'an gaaffiin jedhu sammuu namootaa keessa naanna'uu danda'a. Yeroo biyya ba'an umriin isaanii waggaa 20 gadi ture. Ijoollummaadhaan yeroo barumsaaf yookaan darasaa ta'anii biyya keessa deddeebi'an cunqurstoonni akka biyya keessa hin naannofne dhorkaanii turan. Kanaaf nama lama ta'anii hacuuccaa isaanii irratti raawwatamu jibbanii gara alaatti ba'an. Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee yeroo biyya Misraa turanitti biyyattii keessatti manni barumsaa isaan itti barachaa turan Amaariffa dabalatee afaanota baay'eedhaan barsiisaa ture. Isaanis deemanii
afaan oromoo namoota baay'eetu dubbata waan ta'eef kariikulamii barnootaa keessa galee akkuma afaanota biroo baratamuu qabaa jedhanii gaafatu. Afaan keessan ni dubbatama malee barreeffama waan hin qabneef kana keessa galchuu hin dandeenyu deebii jedhutu kennameef. Aariin onnee keessaa gaafa garagaltu Dooktar deebii kanaaf furmaata kennuun qaba. Booreen ittiin taatu afaan kana afaan barreeffamaa gochuun qabaa jedhu. Achitti madrasaa takkaa jira mana barnoota kan onni jiru mana barnoota afaan hundaa ka jiru afaan Amaarati keessa jira. Afaan keenya kan afaan Oromoodha nu seensisaan jeen jennaan afaan keessan afaan dubbatamu malee afaan kataba barreeffamu miti hoggaasan hangaa qalbiidhatti qalbiin na hinaafte afaan biraa afaan ummata hundaa nagayaan itti katabamee maaliif afaan keenya dhabe afaan keenya maa dhabe maaliif asitti qaraamuu dhabe achirraan barreessuu jalqabe. Kanarraa ka'uun qubee afaan Arabaatiin qubee afaan Oromoo tolchan magaalaa Azaarii gara Somaaliyaatti dhufan. Dr. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee gara Somaaliyaatti yoo dhufan warri Somaaliyaas qubee afaan Somaalee akka tolfamuuf barbaadu. Meeshaan afaan Arabaatiin qubee afaan Oromoo ittiin tolchan waan biyya Somaaliyaa keessa hin jirreef afaan Laatiiniitiin